بس تدي فيديو تكون دي يوم دي كده فيديو جت سنة قباتي أنا في سينو بلتي ترورا أنا أقول لك تمال الكاور أنا كتيرني سينو بيتني Asirratti I love you jedhiin ammoo namni argu I love you jedhiin. I love you Ingiliffaan akkana I love bakka you dhumate dubbiin kana booda yellem. Hebatee kaleessa maqaa rabbi ilaali ufin beeku be inni laayifii irra jira maqaa rabbi ufin beeku balbaluma Faadima binti Hussein an takka blookii naman godhu yoo garuu namni waa balleesse koomentii bada badaa balleesse alatti ammoo so koomentiin kee ol baase waatu ol baa nabseetiyya an akkanan blookii naman godhu nama ishaaraa gurraacha qabu malee. ijoollee mateenna ka arrabsi ila kaleessa amma mucaan kun laayifii irra ture jettu jala seenee inni akka seenaan hin arrabsu irraa bahi bakka arrabsini jedhaa yoo inni minuutii godhe minuutii godhatee arrabsi deemiin tubba akkasiin jirtu deemiin tumi jedhaniin achi mucaan minuutii irra kaafatee na jammara ammallee ofii jalaan dhiisadhanii an akka dhaga'uutti. Isaanumatu arrabsi jedhe ijoollee asirraa eega bakka filan egaa kun asirraa eegeera wallahi kun asirraa eegeera bilisa baateerta mana sabboota bilisa baateera Dr. Adnan Anasiimee aaree jira maal amma namni tokko deemi qilibba dhiyoo sin jedhe qilibbaddaat ankileetti baduu miti betaa wanti nuti qabu viidiyoon irra hojjetame sun hin taane garuu sabboonni tun bicuu dogongorteetti anis immoo aaree quraan balleesse maaf sababiin amma ijoolleen arsii kun sharii namatti yaaduun beekanu dhugaadhaa hayyuu qabanii beekaa qabanii video mai fara tujuh temas sih kau ajar kau musik apa sana mu saya dah nulis sekali tenin umat temu tu tulen sebab sih nanti situ bawa desa ubah sana merah terdekat buntu kan terdekat ada nama num terdekat ada nari betul umat temu dia semua video terdekat mucawal lagi kau video lagi video sabuntu takka qoricha durbuma deebisuna kenni deebis makkenni akkam godha rabbii ni qoricha durbuma deebisi deebisi ma kenna jette akkam godha duuba Senimo. Tin jedhani banne jira ati be isallee dhabdu. Odoo oomishate ma oomishta dhugaa. Injira bare sabboontu dhageenne ada injira ummanni guurataa bara. Yoo akkas ta'e tokko faanatu si bira. Garuu namni tokko chilisa lafa fudhatee danda'u beeki. Dostoni naaye. Tuskin ile sirna fudhatan kabiraati. Ati Shebashir tokko bara. Shebashir tokko. Shebashir tokko. Nama ashigira. La Shebashir waan baalage haasan waan baalage akkas guddaa sanii naasoo xiqqoo xiqqoo malee. An qarqara gahee deebi'a. Qarqara haasofne malee guddaa guddaa naasofnu. Miskiina hin jedha bara ati miskiina bara garaa waan qabdu bansi jira bara. Garaa keessa waan qabdu seenuu mishirii yaadu. Kanaaf ta durbumaa barbaadu sun kootu fageesseetiin saarjariis godha. Fuudhee namoota kenna namoonni qabu dingilii fudhadhuun hin qabu humni na dhumateera namoota kenna namoota as keessa nama sadii kenna inni irraa fudhatu isan nama cufaan jira. Ahmaddiini ka. Lakki laqqeen illee bicuudha dhiisinde daa'ima durbummaa waan biraatu addaan hin beeku inni. Ahmaddiini wanta sitti mulaal amma booda. Warri arrabsi jettanii kaleessaaf dheengadda afaan mucaa keettaniin arrabsisiistan illee galatooma. Amma booda ati jechuun abbaan fedhe kana godhe yoo sin jedhe mataa kan keetiin deemi malee namaan hin deemin atomaan beektu wallaa jaanjaan si argaa. Amma akkas yaadu mettoon akka obboleettii koo turuutu sila warmaa wajjin konsortii waliin booda bashannanaa bakka hunda deemnee himannu viidiyoo karaa waraabaan deemnu ati maal taatetti amma haalli sitti arbetta. Ijoollee arsii kana wajjin nyaattee dhugaatamaa fi deebitee viidiyoo irratti hojjettaa asirra nuna arsii naan. Ani wanti giraa. Sirna deebina akka sabboontu bakka. Ati akkam laalta akkam dhageessa. Sandagadhaa waan biraa keessa ta'e nama waan nama fudhatu. Wanti jedhaa argitee milkii viidiyoo fitee waan jedhaa argitee akka ijoollee arsiitti deebitee ijoollee arsii arrabsitu irraan jaaraa ba'e. Naagale akka tubate waan ta'eef amma hin beektaa miree aamee jechuun fayyaalessan lisii galaami saakolojiin isaa. Akkamitti arrabsaan arsii mucaa mataa likkisii hojaa. Rakkin qabu dhiisi rakkin qabu ati bira tara amma san bira tara amma isaallee qoricha furdinaa kennaa fi ka bakka babbareechuu kan argite ka waan bakka ijoollee shamaraa kana isa kaasu wayifa kennaaf ilaali sii galee. Kenniifi dhugaa. Bakka rispoonsa ta'aafi dhugaa mucaan kun nama raree jira hedduu takka hin jaaladhaani. Amma anis jaaladhu sanii ka guddina godhe na arrabsaa narra oolee narra bulee arraba. Dhiifama si qabaadha akkasitti mana sabboontu dhiisi akkasitti mana sana barra akkasitti si seebar. Bakka isa bira tara amma.
Waawee Isinin namuu ifuu barumsa irraa ta'a irraa barataan ninu. Yaa amma eega dhiifama na gaafattee anillee dhiifama si godheera lammata gin akkasitti hin deemin. Jecha namaatiin hin deemin sammuu kan keetiin deemi. Viidiyoo illee yoo namni gadhiise dura viidiyoo takkatti caafii dhageettee fiiguu duun ta'in. Amma ka jedhu namni baay'een koomentii amma dubbisaan jirtani beektaa sabbu. Ani dubbisu koomentii been dubbisu. Namni baay'een akki jedhu osoo guyyaa takkatti waliin bashannantanii yoo jedhan Ahmaddiin walii ati maal jettamee asirratti jechuun waan wanni sodaadhe bashannan osoo hin taane mucaan amma daa'ima karaallee hin beeku osoo karaa dogoggore. Daandii hin taane illee seenee jedhe akkam godha ka jedhutu na rakkisee barbeettaa kanaaf mee maal jettee akka barreessan rabbi jedhaate ammasin. Ubbata rukutamaa wallahi. Ani wanti ayyaade mucaan kuni na jaalateeti moo akkana na xaragaaru akkamii jedheellee ati daa'ima na arrabsine ani ni jaarti. Ani ka isaati miti kana garrame tokko kaleessa gudda badaan tokko waliin seenee kana arrabsoo. Katti bareedoo argeefi jira oo ka fuudhu amma itti fidaamee qoy. Inni narraan fuudhu amma waan hunda narra rakkisiiseera amma Ahmaddiin. Intala bareedoo argeeraa fi buchee wayii. Doktor Imnaan? Asin jaaladha baay'ee tokko jaaladha. Koomentii badaa yoo caafaa jiraatan natti mi Doktor ani biloog godha. Ani koomentii ilaalu. La koomentii babbareedaadha. Ati dubbisa beektu? Ani illee hin baranne akkuma kan keetiif. Hin beektu bara sabboontu illee dubbisa akkuma kee footoon adda adda baafatti malee waa takka dubbistee hin beektu. As baa viidiyoon jettu. Ingiliffa yoo dubbisti malee isin jabduudha. Ingiliffa jecha lamichaa beektu. Kaam goo bichaa beektu. Achiin gara kaawwama takka hin beektu. No. Okay. You want to talk with me? Talk English. No. I just gonna make mood on this guy. Oh, it's not me dibisa data coupling godame. Me coupling kuma to consensa. Yeah, share tap goda follow goda mana kenni kan illee. Rakkin jala qabdee koota. Warri Dr. Ifnaan hin beekne illee baradhaa follow goda qoricha feetan. Amma jechuun laala amma nama 800 jira. Nama 800 kanaafuu sabaan boontuuti yaa harka keetii nyaadhee dhugeera. No. Irraan kala nama shanii irratti gaafate nama guddaa irratti gaafate sanuma adis lubbuu bakka. Irraan deemsiin kaamucaa rabbii jedhi. Ada kan jana koyi ummata kana jima nama 800 fi deemsa kumdi. Hundi keessan viidiyoo hojjeta sana gubaati. Anaaf isin obboleettii turuudha. Harree walitti malee kaawwan irraa gattoodhani. Isin humbeettanii. Asirratti I love you jedhiin amma osoo namni argu I love you jedhiin. I love you. Ingiliffaan akkana bakka dhumate dubbiin kana booda yellem. Deebatee kaleessa maqaa rabbi ilaali. Ufin beeku be. Inni laayifii irra jira. Maqaa rabbi ufin beeku balbaluma namaa fakkaata malee gubadheetuma maaluma abbaan keetii ati na arrabsitee narruma ooltee bulta'edhee wannatti harkaa gurra keessa mataa keessa itti ciree maadhaa boba'ee jechuun gurri ittoo'ee na soqaanii hagaan deemi na tumuufi. Barani. Inna bakka akka wannaaf duubatti hin dhibina amma bakka maarshii jijjiira. No. Bakka na gaafateera isin warra komataa'ee isa. Akkam ati nagaami? Odoo dhufee amma dhufee si dubbisa basaamin taandee. Inshallah. ወይ ነገ ራሱ መጣለው እያልኩኝ ነው ወደዛ